jira. Ana ma waa'ee isa kan Waaqayyoon haasa'aa jiru. Israa'el gaaf tokko foon dhabnee maaliif kibsituu gaashumaan nyaanna maalumaaf nu qora Waaqni kun Museedhaan sirriidhaan jiru Waaqayyoodhaan kaani Museedhaan walgayyuu qabna dhani walgayyuu amaniitu Museedhaan gaaffii qabna dhani tana Waaqa sirriidhaan jiru akka dubbatetti hin jiru inni gaaficha haasa'e kan biraan nu geggeessaan sirriidha yaadni Waaqa sirrii miti jedhan baannaa sirriidhaan jiru waan nu gaafadhan keeroofiidha waan ta'eef kallattiidha Waaqa gaafachuu danda'an Musee matutti maa waan ta'eef baanennaa durfoon nyaanna ammuma namicha sana inni immoo baay'ee sana beetu nu beelessaa maa nu bitannaa hin nyaattu qophaa'e. Haleluya. Amen. Amen jedhame. Amen. Iltiin akka bokkaatti gadi roobseetu guyyaa guutuu jedhe ganama amma galgalaatti albaasaa jedhe garuu hin bulchatinaa jedhe kanarraa duwwaan laalle isa lafti barii amma galgalaatti ma nyaatan deeffachaa ma nyaatu ituma garaa gadaadesse ittuma jedhan guyyaa tokko quufan macheesse jarattiin lafatti immoo dirfii maa lafatti badaleetti nammaa irratti kun taalumaa nammaa irratti hodhuuti kaate maahe indee godhii fisoo jiraatan lafatti badurra dha hidhatan gaafa ganama ite eedaa daajesse godhate irraa kaanii gaafa kana ciiti isaanii kan asiiraammoo nyaachisuus beekaa dhowwachuus Waaqayyo hundumaa beekadha waan itti komatamu dabalaa jedhame jaalala isaa akka nu eegnu kan jaalala isaa keessa akka nu jiraannu ilaaluuf yeroo tokko nu godha. Anaani jireenya natti ulfaachisee balbalannaa banamuu dijee naan takka tarii maaltu beeka balballi si yoo baname ittiin baddata kanaaf wanti barsiisaa jira. Mucaan abbaan akkam yoo jaallate mucaasaa akkam yoo jaallate sooressa akkam yoo ta'e mucaan muuyyaa isaa kan ogummaa isaa hin qabnetti makiinaa bitee kolfii makiinaatti kennee konkolaachis hin jiru. Jedha maaliif kennaan gaarii ta'etu jiru ogummaa sana yoo hin taane experience sana yoo hin taane mucaasaa dhaba waan ta'eef mucaasaa dhabuurra immoo mucaasaa kan barbaadu mucaasaa dhowwachuu wayya. Ati akkas yaa ittiin akka badduuf Waaqayyo kakuu siif laata ittiin akka jiraattu malee isa jiraatu naa taa'edha dabalaa jedhame seera keessa deebii boqonnaa 13 argachuu dandeenya. Isin dubbii raajii sanaa yookiis namicha abjootu sanaa hin dhaga'ina. Waaqayyo gooftaan keessan akka isin garaa keessan guutuu isa jaallattan beekuudhaan qoree isin ilaala. Wafumaa isa raajummaadhaan isin jajjabeessanii jirtaa balaliiteettaa ceeteettaa guddatteetta namichi jedhu dhiisaa namicha gama sanaa isin sossobu sana dhiisaa dubbiin irraan ceetaa hin balaliitaa kochoo baaftaa miti dubbiin hojiitii dubbiin piraktikaaliitii dubbiin ijaatii isa dhiisaa Waaqayyo jaalala keessan ilaaluun isin godha. Amma takka Waaqayyo si beeleesseetu na galateeffadhu kan balasitti shufee ituma jiru sitti shufee simmil keessa jedhee mammoo si dhowwata akka seexanan jenneef Waaqa dubbate akka Waaqa jenneef hin cufe kanaaf maal wayya meesa wayyadha tokkotti toltolaan jiru hundi namatti hin tolu tokko akaayii jaallata tokko raabuu jaallata tokko buqqee jaallata tokko marqaa jaallata tokko xibsii jaallata mallee xibsiin amma sheebii badeera malee kanaaf kan hin tajaajilli koo hin taaneef jiraachuu danda'a isiniif haa ta'u gooftaa toluu hin tajaajilan akkasan jedhan Waaqicha wajjin dhaabatta taanaan lafa onaa keetu lalisa. Barbaacha tulluu qaxxaamurta miti si barbaada dhufa. Ulfina barbaacha rakkatta miti ulfina si barbaada. Amma waan baay'ee guyyaa guddaa na milkaa'isuma barbaada oola maaliif arguu dhabne naattan na barbaade malee waa barbaade miti. Bu'aa barbaade miti anaan barbaade kanaaf si mabra kaachuu beeksitta siilaan amma waa jira shashan jaakata dorgomtee kuftee keessa hiramee bikee ol hima kaa'ee malee hima hidhee malee aggaanii xiqqoo Abrahaam gaafa geesse lafoonatti ishee gate miti lafoonaa sanatti bishaan ishee argaan amma bishaan qalqalloo tokko Abrahaam kennuufitti aggaar taataa hin qabdu suma dhuddi dhumnaan bo'ootti kaata utuu bishaanichi dhumne aggaarin ni jiru gaafa iyyutu garuu maa'e iyya kee dhaga'ee raadeetu maalte ija ishee bane gaafa laaltu burqaa dilicha eessatti tilayyuu iddoo burqichaa jirti eebbi kee si bira jira isa eebba keetti walitti si fidu garuu argi ulfina arguu irra hangaqa ulfinaa Yesuusiin argi mee Yesuusedha ati ulfina kootedha dabalaa jedha sadaffaa Waaqayyo maaliif nama qoraa karaa isaa irra adeemuu fi in adeemne isaanii
ilaaluudhaaf jedheeti. Abboota firdii boqonnaa lama 22 argachuu dandeenya. Sabni Israa'el akkuma abboota isaanii karaa koorra in adeemanii isaanii saba achitti afan sanaan qoree nan ilaala. Akkuma abboota isaanii karaa koorra deemuuf hin deemanii isaanii qoree maal ta'a? Ilaala. Saba sanaan isaan qoraa jedhe. Amma waa jara keessaa namaan si qoraa jira. Amma warra akkas akkasiin naannoo keetii koo abidduutti turre jiru ofii ishee balleessa ture. Minna dhabe miti. Maarree ittiin si cimsaa jira. Munjubina amin jira. Yeroo isaan ciccigileen sidaan yeroo isaan akkas jedhan goota akkamaan paastaa gochuu danda'a. Akkas ilaa godhetti keenya jettu. Garuu maa inni dubbii isaatti si cimsaa jira. Amantii isaatti si cimsaa jira. Sagalee isaatti si cimsaa jira. Qormaanni kiristaana sirriidhaaf qormaanni riqicha yookaan dildee cimsaati. Jireenya koorratti kan hin argee bu'aa kan hin argadhe anutu qormaanni hin jiru ta'ee kana wangeela lallabuuti waldaan namu. Anaaf naa ta'e bu'aa isaa argadheen nyaadheen ittiin har'a dhalootaaf eebbataa jira. Qormaanni inni ati qoramtu kun dhugaatti kee dhaabatteennaan ati qoricha taata. Amma gara keenyatti iddoo garaa garaa jiraachuu danda'a hin beeku gaa. Warqeen beekamaadha. Warqeen akka bareedu gatiin isaa mi'aa ta'e nama hundumtuu asirratti bareedduu ishee argee bita. Warqeen kun garuu waan isheen taatee dhuftetu argitan. Ishee makana bishaan taate bishaan madangalaataati. Abiddatti bobeessanii abbaan qabeenyaa gaafa itti buufu waama qabeenya isaa gubaayuu fakkaata. Kanumatu dhangala'aa ta'e bishaan yaa'ee akkuma shaamaatti baqeetu kana booda immoo madooshaan tumameetu qaxaqqatameetu cucculuqeetu sheeppiin itti godhameetu maramee sana booddee hundumtuu birrii guddaadha. Daabbuu isheetu isinitti fidani kun awwaala itti nagaa'uun gaafattan. Warqee kan taasise karaa isheen irra dabarteedha. Amin jedha kiristaana. Kiristaanonni onneedhaan gooftaa duukaa deemaa ta'an barana alaabaa keessan ol ka'a. Inni gatii kaffalu si duukaa jira. Jilmaan ta'u gatiin kee dhuunfaatti kaffalama. Inni ati jiraattee barana harka fuudhii baatee mana kee dhufa. Waa'ee kee dhaamsi galataa ganama kana jira. Warri garuutu man ilaalamin hiika wangeelaatu hin beekin hiika kiristaanummaatu hin beekin callumattanii jedhanii milkaa'in sattan ergaa garaa garaa waan dhageessaniif raajii guddinaa waan dhageessaniif hima bal'attaa duwwaa waan dhageessaniif warri eegaa jirtan gadi bu'uun keessanii oolu. Isa kana sameen jedha. Dhala akkasin jedhe ammallee warri guyyaa isaanii ga'eef ol ba'uun jedhe. Warri guyyaa isaanii ga'eef hin mul'atuun jedhe. Warri kiristoos kana ati kiristoos jettan inni warra mucaa kooshiniin jedha. Sababa raajameef hin milkooftu. Sababa mucaa isaa taateef hin milkooftu. Raajamu adiisu akka katamu adiisu adubbatamu adiisu mucaa isaa ta'uu kee hin milkoofta. Beekna milkaa'edhi. Garuu namoonni hundi caamcaan irra deemtan lixan malee ce'amu. Moggaarratu deemtanii moggaattamuu irratti malita. Ittoo maltaa gatii keessa fudhadhaa jecha kabalamuusa ta'u beela'uusa ta'u dhabuusa ta'u dhukkubsachuusa ta'u yoo lixan ce'ama. Kan jedha Isaayyaas boqonnaa 43 fideera. Bishaan keessa yeroo dabartu bishaan si fudhatee hin baru. Bishaan kee yeroo ceetu nyaatamtu. Abidda keessa yeroo dabartu gubattu arraba ibiddaa si qabatu. Ani Waaqayyo si wajjinan jira. Maal keessatti? Bishaan keessatti abidda keessatti. Haleluuyaa. Waaqayyo wajjin jiradha. Dabala hedame. Asna jaatamii irratti mukkeeru kudhanii kaatannaa dubbifattan. Ati nu qorte akka warqeetti akka meetiittedha. Ba'a ulfaata saggoo keenya irra geessedha. Namoonni mataa keenya irra akka deeman gooteen abiddaan bishaan keessa dabarre kana keessaa immoo bal'inatti nu baaftedha. Karaa Yesuus bal'ina. Karaa Yesuus ulfina. Gaafa Waaqayyoon ilaalamtu fira dhabuu dandeessa. Kabaja dhabuu dandeessa. Guruuppii dhabuu dandeessa. Simboo yeroo yookaan simboo ishee cooniddu kana dhabuu dandeessa. Gaaf tokko garuu warqee taatee barbaadamta. Gaaf tokko foonii kee turgaa. Qormaannatti qoramtu qormaatatti mul'attuudha. Qormaatatti qoramtu qormaatatti ceetuudha.
Hallelujah. Beekamtu Waaqayyo waan tokko inni akka miidhamne ergamoota sitti marseera. Wanti sitti hundumtuu cimsee si dabarsa malee si nyaata. Nama kakuu baatu galaani maal hin ta'u? Raafee maal ta'a? Raasee ma si dabarsa? Maal 2015 raasee si dabarse malee oomishu nyaata. Isa kana si dabarta. Baay'ee nyaate ranni kun isha. Siin garuu hin nyaanne. Yaadota hin duusin. 2015 nama baay'ee raasee nyaate siin immoo raasee si ceesise. Isa bara raasee jeeta. Isa bara dhutuu si jeeta. Isa sochii si jeeta. Beena jeeni maaloo. Kiristaanummaan kee qophii hin ta'in. Namoonni sin ho'isin. Haleluuyaa. Ni amen jedha. Ni amen jedha. Ulfina biyya lafaa yoo ta'e Yesuus sa'aatii kana booda yoo dhufe inni akkaawuntii kee irraa hafu kaartaa manaati qabdu yoo hafu warqeeti qabdu hafu jilbii kee hafu elaa jaakkeettiin kunuunsi biraa hafti. Isheen kunuunsaatiin hin laatu. Isheen gadi akka tuffattee bite kunuunsi biraa hafti. Kasi duukaa deemu hojii keeti. Ni amen jedhaa kaa. Nangaa galmiteeni maaloo. Dabalaa hidhaame. Dabalaa hidhaa. Jaalala kee ilaaluuf ittiin si cimsuuf si ilaala Waaqayyo. Tokko tokko gaa ituu waaqa ta'e na goraadha ni tokko. Inni tokko immoo baata deedeema ulfina kee baata deedeema ulfina kee na tolfaatu iyyuu lafa kaa'u ba'aan ormaan moona irra taa'u na tolfaatu iyyuu lafa kaa'u ba'aan ormaan moona irra taa'u. Baata deedeema ulfina kee baata deedeema ulfina kee baata deedeema ulfina kee baata deedeema ulfina kee. Hindu bagaa Yesuus immoo obaan baatu si gargaara jedhan immoo obaan miidhamtu si bira jira jedhan immoo ayinsoo mucaa koo na dhaga'uu kee na jaallachuu kee na abbatamuu kee na ababoomuu kee argeerere haabbatee si mataa abbaa kee si mataa Hallelujah. Sireedhaa ka. Bedabalaa jireedhaa. Inni albaffaan waaqayyummaa isaa ittiin isaan barsiisu waan akka ta'e waaqummaa isaa isaan barsiisuuf jedheetu qora. Abboota firdii sadii tokko waaqayyo namoota Israa'el warra lola biyya Kana'aan keessatti ta'e hin argin qoree ilaaluudhaaf saba garaa garaa achitti hin hambise. Warra maal hin ta'in warra lola biyya sanatti ta'e dhaqanii lolatti hirmaatin lolamanii kan hin beekne dhukkubsatanii kan hin beekne ari'atamanii kan hin beekne ajandaatti waaqayyoon galateeffate kan hin qabne isaanin ittiin ilaaluuf jedheetu warruma diina isaanii kutee hambise. Diinni kee naannoo keetti hin barakattu garuu ittiin si ilaaluuf kaa'e. Diinni koo jedhime nan danda'u jedhi. Na lolaa mocha garuu hin qabu jedhi. Gooftaa Yesuus akkede guyyaa dhufaa darbaa isin biran ture. Gaafa isaan isa qabatan har'a guyyaa taanaan isinii fayyamamnaan malee humna waan qabdaniif miti yookaan nama addaa ta'een naan miti. Guyyichi isiniif waan eeyyamameef jedhe. Yeroo tokko gaa Waaqayyo si cimsuudhaaf si hambisuudhaaf mootummaa isaa si qopheessuudhaaf ulfina caalu sitti kennuudhaaf amma bolootiin keenya dhugaa ba'aa turte jira. Amma tuubaa qola keessa nama jenne maal dubbatti jira matti koyyuu ufnaan dubbatame. Tonkaayii jira amma dhufee kan deeggadda akka itti nama rakkisaa ture maal jedhee waa'ee tuqannaa haasa'aa ture. Ituu Waaqayyotti mul'ate isa salphifne barataa guutummaa tokko na ture. Amma garuu eenyu gooftaadha. Quraanuma keenya keessa yoo jira waa'ee Yesuus jedhee inni osoo malee akka dubbifnu na jenne jedheera. Waa'ee du'aa ka'uu Yesuus quraanuma keenya keessa oolee isumatu sirriidha. Adeessa garuu sirrii maaliif sirriidha turani dubbin. Haleluuyaa. Itti dhufnaan garuu gooftummaa isaa dubbisa. Wanti sitti dhufu ulfina Waaqayyoo mul'isa. Ati ittiin mul'atanii inni kee ittiin bada. Kanaaf warri tuudhaa battanii Waaqayyoo
badhaasatti. Asitti si guuru beekee si jiru isu asirree jira barana si badhaasatti. Waldaan laatas miti eewun laatas miti abbaa mooticha isatti galgalaa ganama dhaabattuuf isatti galgalaa ganama onnee kee guutuu jaalalaan dhaabattuutu laata. Gatii kun laatamedha. Garuu gaafa mataan isin dhukkubde akka nama paraastamoolii barbaadu waldaadhattanii nama milkaa'attanii eegina. Mataa yoo jiraate garaachatti dabaluun gooftaan oolu. Yoo maaliin daa'e mata dhukkubbii yoo waaqan galateeffanne garaachatti dabaleetti baay'isee guutummaa mashee sirriitti hunda ishee waliin ka'ee dhagilaallaan ishee gargootii amma sirriitti na galateeffadhu. Kanaaf iyyuu jiraadhaa Waaqayyo Waaqa. Yoo Waaqayyo Waaqadha. Haleluuyaa. Jira Yesuus. Jira Yesuus. Jira Yesuusidha. Inni taanuuf dhuma akka isa sodaataniif akka isa beekaniif jenneerra akka isa sodaataniif ba'uu diddama. Museen immoo saba sanaan Waaqayyoon sodaachuun isin bira akka jiraatuuf isinis cubbuu akka hin hojjenneef Waaqayyo qoree isin ilaaluudhaaf waan dhufeef isin hin sodaatinaa. Maal gochuudhaaf? Isin ilaaluudhaaf jedhe maal akka hin taaneef cubbuu akka hin hojjenneef maal godhe isin ilaaluuf dhufe? Qoree isin ilaaluudhaaf dhufe. Mee Waaqayyo dhufeeradha. Dabalaadha. Abrahaamiin maal godhe? Hin qoredha. Garuu maal godhe Abrahaamiin? Badhaasa isa dhumaa kenneef. Abrahaamiin adagu malee hoolaa qale moo mucaa qale? Kan hoolaan qalame irratti eebba isa dhumaa tulluu isaa irratti eebbifame Abrahaam. Eebba isa dhumaa shema carrashaa barakatu. Eebba isa dhumaa tulluu sana irratti fudhate. Tole yoo jette barana eebba kuufamaa si argata. Mana kee eebba kuufamaa argata. Garuu waa hoollaan jiru hin jedhin. Waama guruuppiin jedhan jedhin. Waama gwaddanyaan jedhan jedhin. Namoonni tokko akkuma saree mataadhaan ni godhatu. Yoo namni sobe dhaqanii hiika isaas hin beekani hojii ma sobu. Yoo